Qo'annaa Harvard keessatti gaggeeffameen saayikoolojistii hawaasaa kan ta'e Dr. David McClelland odeeffannoo ajaa'ibsaa tokko qabachuun bahee ture. 95% kan ta'an guddina keessan yookaan immoo kufaatii keessan kan sinii murteessan gosoota namootaa yeroo baay'ee naannoo keessaniin banni ilaaluu keessanii jedha. Tarii amma kun hunduma keenyaaf dhugaa baay'ee ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hanga har'aatti waanuma beeknudha. Namoonni tokko tokko jireenya keenya keessa duubatti kan nu harkisan yommuu ta'an, kanneen biroo immoo jireenya keenya keessatti suuta suutaan dabalaa akka deemu duubaan ta'uun kan nu dhiibanidha. Kanaaf viidiyoo har'aan haalaan gadi fageenyaan kan ilaallu gosoota namootaa akkamii akka baqachuu qabnudha. Sanaan qofaan goolabamu aartii namootaan simachuu diduu yookaan immoo aartii cufuu beekuu qabna. Namoota nuuf fayyadne yoo ta'an simachuu diduu yookaan immoo walitti dhufeenya isaan faana qabnu haqaa deemna. Tarii barsiisa kan qooqa afaan Ingiliffaan osoo jijjiirree how to ignore people jechuu dandeenya ture. People yeroo isiniin jedhu namoota argattan maraa osoo hin taane negatiiva warreen ta'an yookaan immoo jireenya keenya keessa bu'aa tokkollee warreen buusuu hin dandeenyedha. Dhugaa jiru yoo ilaalle silaa gosoota namoota akkanaa faana osoo ooltanii jireenya keessan irratti poozitiiva waan ta'e yookaan immoo jijjiirama waaraa eeguu hin dandeessan. Kaan illee haafu jireenya keessan keessa wanta hundumaa haalaan hojjechaa xumurtanii haa ta'u malee garuu ishee kana gochaan jirtan yoo ta'e yookaan immoo nama faana ooluu hin qabne faana oolaa jirtu yoo ta'e milkaa'ina keessan irra caala carraan kufaatii keessanii dabalaa deema. Namoonni kun jireenya keenya keessa yeroo hundaa jiru. Yeroo hundaa jiraachuu isaaniirraan kan keessa wal barreellee teenye kan jirrudha. Kanaaf maatii dhiyoo yookaan immoo hiriyaa lubbuullee yoo ta'an egaa akeekkachiisichi isiniifidha. Isaan tokkoffaa namoota akkamiiti yoonaan jettan duraa maakoyin warreen jedhaman. Yeroo hundaa jireenya isaanii keessa rakkinni kan hin dhabamne. Dabalataanis yeroo hundaa attentionii namaa kan barbaadan yookaan immoo xiyyeeffannoo kan fedhan. Namummaa isaanii dhiheenyaan yommuu ilaaltan baay'ee kan nama hawwatan yookaan immoo si'ataa ta'anii namoota argaman ni fakkaatu. Haa ta'u malee jireenya isaanii gadi fageenyaan yoo ilaaltan diraamaa qofaadha. Wanti hundumtuu ololadha. Isaan faana hiriyaa taatan yookaan immoo walitti dhufeenya qabaattan jechuun maal jechuudha? Rakkinaawwan isaanii hiikuuf itti gaafatamummaa qabdu jechuudha. Homaa rakkoon qabu. Hiriyaa gaarii yoo taatan rakkina hiriyaa keessanii hiikuu qabdu mitiire. Tole, isas guutan. Haa ta'u malee garuu rakkina biraa qabatanii dhufu. Isas ni furtu. Ammas rakkinni biraa ni dhufu. Isinis furaa yommuu deemtan, isaanis sirumsaa yommuu itti dabalaa dhufan, baay'inii fi gadi fageenyi rakkinoota sanaas dabalaa yommuu deemu isin ni addeessaa dhufa. Waan tokkos ni hubattu. Rakkinnii fi namoonni akkanaa gonkumaa adda bahuu akka hin danda'an. Yookaanis immoo qaama jireenya isaanii isa tokko ta'eera. Rakkina malees namoota jiraachuu danda'an miti. Wanta raawwatan hundumaa keessa daawwataa barbaadu. Xiyyeeffannoon namoota isaaniif akkuma nyaataati. Karaan isiniin itti to'atanis baay'ee urgent kan jedhame yookaanis immoo rakkin ariifachiisaa jedhamu isinitti qabachuu dhufuudhaan. Isinis rakkina isaanii furuudhaaf oliif gadu yommuu jettan jireenya mataa keessanii xalaftanii akka teessan ni hubattu. Jireenyi mataa keessanii diraamaa isaaniitiin haatamaa fi qabamaa dhufaa jechuudha. Namni isaan gargaaru kan hin jirree fi baay'ee dadhaboo yoo fakkaatan iyyuu maanipuleetaroota maastar jedhamanidha. Wanta isaan fedhan akka gootaniif isiniin miira balleessaa akka isinitti dhaga'amu godhu. Kanaaf triggering emotion isaan sinirratti gadhiisaniitu lakki ishee akkasitti ekkoon barbaadu. Isaanis akkanatti rakkisuun barbaadu jettanii isin wanta hin barbaanne gochuu jalqabdu. Sochii isaanii irraa paatarniin ni dubbifama. Daandiin itti deeman muraasni jirti. Daandii sana yeroo 10 irra deddeebi'anii nama hunda irratti tarkaanfatu. Tarii yoo isin hin feene iyyuu si qofaadha kan na gargaaruu danda'u. Adaraa keessiin jedhu. Dhalli namaa immoo jireenya isaa keessatti wantoota barbaadu wantoonni lama jiru. Tokko jaallatamuu, lama immoo acceptance yookaan immoo fudhatamummaa argachuu. Iigoon keessan wantoota kana lamaan waan barbaaduuf qofa. Isinis immoo nama gaarii fakkaattanii dhiyaachuu waan feetaniif taaktikni manipulation isaanii isin irratti hojjetaa jechuudha. Sababiin isaas isin nama kana yoon gargaare miirri akkanaatti dhaga'ama yookaanis immoo namni sun nama gaariidha jedhee naaf odeessa jettanii yaaddu. Akka tasaa ta'e garuu yoo isinitti toluu baate yookaanis immoo rakkoo isaanii furuudhaaf bakka sanatti yoo argamuu baattan taphicha akkamitti digirii 360 naannessanii isin irratti godhan baay'ee isin ajaa'iba. Selfish yookaan immoo ofiisaaf qofa kan yaadu sassattuu isiniin jedhu. Hanga har'aatti wanti isaaniif gootan isaaniif homaa tokkottuu hin lakkaa'amu. Jalqabuma isaan olumaa keessan isiniif yaadanii hin beekan. Dhalli namaa lama akkamitti walii galanii itti fufuu yoo jettan seera bu'uuraa relationship yookaan immoo friendship yoo sarbuu baatanidha. Sunis immoo kennuu fi fudhachuu yookaan immoo give and take'idha. Piriinsiipiliin kunis kan sirriitti hojjetu mutual interest irratti immoo hundaa'u yookaan immoo wanta namoonni lamaan itti walii galan irra yommuu dhaabbatu kabajaan yommuu guutamuu fi
waliif gadduun gidduu isaaniitti yommuu jiraatu qofaadha. Diraamaa koinoon wantoonni barbaadan garuu wanta lama qofaadha. Attention yookaanis immoo xiyyeeffannoo namootaa fi namoonni akka isaan jedhanii eegu. Wantoota sana isin irraa hammaaraniitu fudhatu. Deebisanii garuu akka wanti sun isinitti dhaga'amu godhan. Amma saayikaatiristoonni waa'ee diraamaa koinii yommuu odeessan amalli kun sammuu isaanii keessa waa'ee godhameera yookaanis immoo proogiraam godhameera jedhu. Tarii jineetiksiin yookaan immoo tiraamaadhaan ijoollummaatti yookaan immoo erga guddatanii booda mudannoo naasisaa isaan mudateen yookaanis immoo namoota naannaa isaanii jiranii. Egaa isaan amala isaanii kana akka geeddaraniif homaa gochuu dadhabneeyyuu nuti garuu akkamitti rispoond akka goonu yookaan immoo akkamitti deebii akka laannu sirriitti to'achuu dandeenya. Inni jalqabaa fi daandiin sirriitti fayyadamuu qabu setting boundaries yookaan immoo daangaa mataa keessanii hojjechuu jechuudha. Akka isiniif isaan gidduu sarara diimaa tokko sararu. Sarara sanas akka hin dabarre itti himu. Isinis maatii nama sanaa hanga hin taanetti namni sun yeroo barbaadetti bilbiluu hin qabu. Yoo bilbilees yeroo inni itti bilbiluu qabu itti himtu. Yeroo sana darbee bilbila yoo ta'e garuu nama sana dubbisuu dhiisuu yookaan immoo xiyyeeffannoo itti kennuu dhiisuu. Haa ta'u malee garuu yeroo isin eeyyamtaniif available yeroo taatanii fi bilisa yoo taatanitti yoo isinitti bilbilan maaltu isinitti dhaga'amaa jira yookaanis immoo how are you feeling isa jedhu sirumsaan gaafatina. Sababiin isaas isaaniif balbala banaafii jirtu. Sirriitti complain akka godhan yookaanis immoo sirriitti akka gunguman isin daandii yoo bantan isaaniif akkuma guyyaa misiraachuuti. Rakkina isaanii nama arganiif hammuma odeessan rakkinni isaanii urgufamee waan deemu isaanitti fakkaata. Kanaafis odeessuu isaanii hin dhaaban. Wantan sila isiniin jedhe sirriitti yaadadhaa. Namoonni sun rakkina barbaadu. Rakkinaan erga argatanii booda immoo rakkina isaanaan fayyadamuun attentionii namaa yookaan immoo xiyyeeffannoo namaadha kan barbaadan isiniin hin jenne. Kanaaf akkan haaraan maali jettanii hammuma gaafattan isinis teessanii dhaggeeffachuuf qophaa'aa ta'uu qabdu. Gungumuudha. Haalli jireenya akkamitti akka isaanitti ulfaate, jireenya akkamitti akka isaan rukuchaa jirtu, eenyullee akka isaan hin gargaarre, namni hundumtuu akkamitti akka isaan cunqursu, wanta hundumaa taa'anii odeessuu jalqabu. Hin jedhiniiti isinis gaaffii hin taane gaafattan. Akkamitti isinitti dhaga'ame yookaanis immoo maaltu isinitti dhaga'amaa jira yommuu isaaniin jettan isaanis rakkina isaanii haasa'uu jalqaban. Diraamaa sana hundumaa isiniif teessisanii yommuu isinitti himan diraamaa sana badhaasuun qabdan yookaanis immoo wanta isinitti himaniif miirri gaariin deebisee akka isaanitti dhaga'amu gochuun qabdan. Kanaaf rispoond gochuu ni dhaabdu jechuudha. Qophaa isaanii waan odeessan hanga isaanitti fakkaatutti isinirraa riwaardingii wanti jedhamu tokko dhufu. Rakkachuu isaanii yookaan immoo miidhamuu isaanii ta'anii isinitti himuu danda'u. Isin akkan dhageeyyitti ta'a. Sababiin isaas kan barbaadan attentionidha. Miirri badaan sitti dhaga'amaa jiraachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee garuu hojiin narra jira jettanii deemuun isaa fooyya'aa ta'uun isaa dhufu. Namoota akkanaa faana yeroo erga dabarsitanii booda enerjiin keessan baay'ee isin keessaa tuutama. Fudhataniiru. Homaa wanti sana fuun jiru. Homaa osoo hin godhin ni dadhabdu. Kanaaf qophaa keessan ta'uu filadhaa. Yaada keessan sassaabaatii ofii keessan faana yeroo dabarsaa. Namoonni kun namoota salphaa miti. Tokkoon enerjii keessaniin kan fudhatan. Kanaaf dhumarratti nama kana gargaaruuf hamma fedhe yaaltanii milkaa'u yoo isin dide nama kanarraa baqadhaa. Inni na cufe yookaan immoo isheen na cufte jedhanii odeessuu ni danda'u. Wanta sirrii gootan. Namni baay'ee isinitti dhiyoo yookaan immoo hiriyaa keessan dhiyoo fira keessan sirriitti beektan yoo ta'e namoota sana cufuun yookaan immoo namoota sanaan simachuu diduun salphaa hin ta'u. Geelti yookaan immoo miirri balleessaa yeroo hundaa isin faana jiraata. Kanaaf miira sana ofirraa dhiibaa baasuu qabdu jechuudha. Sanas gochuudhaaf immoo ofii keessan distaansi gochuu qabdu. Namoota kana ignoor gochuu danda'us qabdu. Wanta kamiyyuu jijjiiruu yoo dandeenye jijjiiruu kan dandeenyu dursa ofii keenya yoo jijjiirre. Kanaaf namoota akkanaaf daandii ri'aakti itti goonu yookaan immoo deebii itti laannu jijjiiruu kan dandeenyu yoo ta'e wantoonni biroon jijjiiramuu ni danda'u jechuu miti. Kanaaf yeroo hunda dagachuu hin qabdan. Diraamaa koyin yookaan immoo yeroo hunda namoonni namoota irraa xiyyeeffannoo fedhan yoo jiraatan rakkina isaanii yeroo hunda namoota dubbachuu jaallatan yoo ta'an baqadhaa. Isaan irraa otoo gortanii wayya. Diraamaa koyinoota afaan kan isaan wal fakkeessu immoo gosoonni namootaa biraa jiru. Namoota kanaanis sirriitti cufuu qabdu. Jireenya keessan keessa isin hin barbaachisan. Namoota kanaanis jireenya keessanitti isaan gammachiisuuf yaaltanii haa ta'u malee garuu osoo gochuu hin danda'in yookaan immoo namoota osoo isaan hin gammachiisin haftanidha. Dimaandiin namoota ta'an faana baay'een keenya diilgooneerra yookaan immoo wal qunnamarreerra jedhee yaada. Yeroo hundaa kan naaf raawwadhaa wanta kana naaf godhi jechuun isaanii hin hafu. Isaanis mufachiisuu dhiisuudhaaf yookaan immoo isaaniinis akka gammadan goonee taa'uuf wanta gochuun barbaanne yookaan immoo sodaarraa kaanee kan goonu wantoonni baay'een jiru. Haa ta'u malee garuu hamma fedheeyyuu dhamaan hamma fedheeyyuu xaarree wanta sana yoo isaaniif goone yoomumallee gahaa ta'e ittiin argamu. Yeroo hundaa wanti itti gunguman jira.
Yeroo baay'ee kana kan ilaallu maatii abbaa manaa yookaan immoo haadha manaa irrattidha. Namni akkanaa jidduu isaaniitiin badu. Yeroo mara haadha manaa yookaan immoo abbaa manaa nama cinqu. Kana mucaa kanaaf gochuu qabdu. Haadha manaa keef kana gochuu qabdu. Wanta isaaniin galchine keessa galaa wanta hundumaa kan jeeqan. Dabalataanis intarestii mataa isaanii dursiisaa isaan wanta fedhan isin akka raawwattaniif ni eegu. Isinis kabajaan sodaadhaan lola kaasisuu dhiisuudhaaf jettanii wanta sana raawwachuuf ni yaaddu. Hamma humna keessanis ni carraaqxu. Haa ta'u malee gahaa ta'een argamu. Yoomillee yoo ta'e isin fuulduratti gammadaa ta'anii argitaniin beektan. Namoota kolfaa taphachaa turan yoo ta'an iyyuu innaadhuma isin dhuftan fuulli isaanii battalumatti jijjiirametu nyaara guuru. Isinis wanta isaan fedhan gochuu keessaniin yookaan immoo raawwachuu keessaniin isaaniin kan jaalatamtan yookaan immoo nama fooyya'aa kan isiniin godhu isinitti fakkaata. Kanaaf diizaayiriin kun keessa keessan hanga jirutti isaaniin palees gochuuf yookaan immoo gammachiisuuf jettanii xaaruun keessaniin hafu. Yoomillee yoo ta'e garuu isaan isin fuulduratti gammadaa isiniif hin ta'an. Isinis furmaanni isaa yeroo hunda isaaniin tole jechuudha jettanii yaaduun keessan dogoggora guddaa isinirra ta'eera. Sirumsaa akka tuffatamtaniif daandii karaa isiniif banudha. Bitaa isinitti gala. Wanta gochuu qabdanis ni dhabdu. Yaada sanarra turuun immoo isiniif fayya qabeessan jedhamu. Sababiin isaas fedha keessaniin yookaan immoo eeyyama keessaniin socho'aa jirtan. Isaan waan isin ajajaniif asiif achi jechaa kan turtan. Sun immoo isiniin ni kuffisa. Gara manaatti yommuu seentan afamni kophee keessaniif daragdan jira miti doormaatiin ni jedhamu. Akka sanaatti isiniin tiriit kan godhan. Namni darbu hundumtuu isinirra hojjechaa mirga keessan sarbaa isiniinis qaanessaa darba. Isin immoo bakka sanatti argamuu hin feetan. Hammuma fedhe yoo dadhabdaniif iyyuu hojjaan keessan homaa hin jedhamu. Isaanis ta'anii isiniif dinqisiifachuu hin danda'an. Wanta ittiin galateeffamneef immoo maaliif dhamaatu? Dadhabbii keessan dhaabaatii didaa. Anis balleessaa kana hunda isaanirra kaa'aa yookaan immoo isaanirra sababeessaan jiru. Balleessaa keessanis sababiin isaas fiilingiin keessan inni dhugaan yookaan immoo miirri keessan inni dhugaan sana calaqqisaan jiru. Isin isaaniin gammachiisuuf qofa jettanii wanta gootan miti. People pleasure qofa taatanii kanaaf tan maaliif? Namootaan gammachiisuu qofa kan feetaniif maaliif? Isin wanta hin barbaannes gochaa isaan akka gammadan kan feetan maaliif? Insecurity'n miliquu barbaaddan wayii jira. Wanta keessan isa isinitti namanne, isa itti qaanoftan, wanta sana faana walitti dhufuu dhiisuudhaaf yookaan immoo fuuldura dhaabachuu dhiisuudhaaf qofa jettanii namoonni biroon jireenya keessan irratti akka qoosaniif eeyyamaa jirtu. Sodaan diduu waan isinirra jiruuf yookaan immoo kaawwan mufachiisuu waan hin feeneef, karaa biraatiinis yoo ilaalle immoo qeeqa fudhachuu waan hin dandeenyeef, qofaas ta'uu waan hin feenee fi miirri balleessaa akka isinitti dhaga'amneef qofa jettanii wanta kana hunda raawwachuun isinirraan eegamu. Kanaaf sirriitti sororaatii dhaabadhaa. Kana yommuu jedhu dhaabbii keessaniin jechuu kooti. Namni sun irra deebiin wanti inni barbaadu akka raawwatamuuf isin bira yommuu dhufu battalumatti tole hin jedhina. Wanta isin feetan yaaduu danda'u qabdu. Dursa kan kennitaniif yookaan immoo wantoonni vaaluu gootan maalidha? Isiniif wantoota vaaluu qaban yaadaa wantoota sana dursiisaa deemtu jechuudha. Dirqama wanti isaan fedhan raawwatamuu qabu. Isin wanti barbaaddan, isin wanti dursiistan maalidha? Wanta kana sirriitti xiinxaluu qabdu. Thinking consciously yookaan immoo dammaqaa ta'anii yaaduun baay'ee wanta ulfaataadha. Shaakala gaafata. Karaan inni biraan sagalee keessan dhageessisuu keessanidha. Wanta feetan ibsuuf mirga qabdu. Namni hundumtuu opinion yookaan immoo ilaalcha mataasaa qabu. Sana ibsuudhaaf akka hin qaanofne. Ilaalcha keessan waan calaqqistaniif qofa dimaandingiidha yookaanis immoo nama ajajuudha jettanii yaadina. Gaaf tokko tokko namootaan nama akka taatan yaadachiisuun isinirraa eegama. Anis namadha. Anis fedha mataa koo qaba. Anis wantoonni ofii koof kaa'ee jiru. Isaan biradha kanan deemu. Ofuma koon socho'aa jechuu qabdu. Wanta feetan osoo beektanii haa ta'u malee garuu namootaaf jettanii ishee miidhaan yookaanis immoo nama kaan akkan hin mufachiisne, akkan hin qaanesine jechuudhaan wanta gochuun feene kan gootaa jirtan yoo ta'e dhaabadhaatii sagalee keessan dhageessisuu keessan mirkaneeffadhaa. Yaada keessan, vaaliyuu keessan yookaan immoo isin wanta gatiitti kennitaniif haalaan dubbachuu qabdu. Sana yommuu gootan immoo wanti isiniif hin hafne dhufuu danda'a. Diduun isinirra jiraata. Lakkii jechuudhaanis baruu qabdu. Diduudhaaf baay'ee kan ulfaatu yookaan immoo nama dadhabaa ta'uu hin qabdan. Wantoota san cinqan akka raawwattaniif yoo ajajamtan yookaan immoo wanta ta'uu hin barbaanne akka taataniif yoo gaafatamtan didaa. Maal rakkina qaba? Eeyyen akkan odeessuutu salphaan ta'u. Shaakala xiqqoo ni barbaada. Haa ta'u malee garuu shaakalichis ni barbaachisan jedhu. Haa ta'u malee namootaaf beeksisuu qabdu. Isin wanta feene gochuuf dirqama hin qabdan. Gochuun barbaanne taanaan wanta sanan godhu jechuun gahaadha. Wanta sanas maaliif akka gochuun barbaanne sababa dhiyeessuun isinirraan eegamu. Isinis namootadha. Filachuuf mirga qabdu. Kanaaf diduu keessaniif sababa tarreessuun isinirraan eegamu. Isaaniin ilaallatu. Lakkinni jedhu deebii gahaadha. Gosoonni namootaa biraa immoo jiru. Neeseeres jedhamu. Yeroo hundaa wanta isin jettaniin kan hin amanne yookaanis immoo abjuuwwan keessanii wanta isin raawwattaniin amantiin kan isaan irratti. Hir'ina amantii isaaniirraas ka'anii amantii keessanis hir'isuuf namoota yaalan.
Yeroo hunda wanta raawwantan gadi qabuuf yookaan immoo siin darbu, siin milkaa'us namoota jedhanidha. Mahatma Gaandhiin wanti dubbate tokko jira. Dursa waa'ee keessan akka nama dhimma hin qabne ta'u. Achiin isin irratti kolfuu jalqabu. Isaaniif ta'uu didnaan isin faalleessuu jalqabu. Dhumarrattis garuu ni injifattuu jedha. Innaa gufattan namoota kolfuuf qophaa'ani. Akkuma wanti tokko sin rukuteen yookaan immoo luka keessan yommuu gufuun isin dha'u, siin hin jenne wanti kun osoo sitti hafee siin hin jenne jedhu. Abjuu keessanis amantii keessanis kan laaffisaa deeman karaa kanaan. Namoota akkanaaf gurra yoo laattan dhumni keessanisinis akkuma isaaniiti. Dhuguma isaaniiti. Wantoonni salphaadhumaan hin milkaa'an yookaan immoo wanti hundumtuu milkaa'uu hin danda'u. Impoosiibiladha jettanii ni teessu. Kanaaf namoonni akkanaa jireenya keessan keessa dhufanii ilaalcha ta'e kennuuf yookaan immoo isin kana gochuun qabdan jechuu yommuu jalqaban ilaalcha isaanii guutummaan guututti jijjiiruu danda'u qabdu. Bifa naamusni itti guutame wanti kun hin barbaachisu yookaan immoo ilaalcha keessanii hin gaafanne jechuu dandeessu. Ani nagaa waa'ee ofii keessanii qofa yaadaa jettanii namoota sana yommuu naasistan nahaniituma deemu. Sababiin isaa riispoonsii isaanii eegan miti. Tarii isin irraa achi goranii kufaatii keessan kan siniif hawwaa ta'an gomattuuwwan ta'anii hafu ta'a. Haa ta'u malee maaltu sin dhibu? Yoo xinnaati gateettii keessan irraa ka'aniiru. Lakki daandii amma kanaa fudhachuuf ani amma sana jabaa miti. Daandii biraan hafa yoo jettan immoo akka waan yaada isaanii fudhattanii ta'a. Fakkeessuun yommuu isinitti ulfaatu. Wanta isin naan jettan nan fudhadha. Mee nan yaala. Wanta naaf ta'es nan beeksisa jedhaatii akkuma nama walii galii ta'aa deema. Isaan akka dhagahaman yommuu isaaniif galu pireesharii hamma sana yookaan immoo dhiibbaa sana sirumsaanii dhiisu. Sinis sagalee keessan balleessitanii jala jalaan socho'uu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf namoota dhimma kennuuf hin qabne sirriitti dhimma dhowwadhaa. Na cufan yoo jedhanidha. Cufuunis hamma sana waan yaraa ta'e miti. Isin daandii keessan waan filattaniif malee. Hanga dhumaatti waan na hordoftaniif galatoomaa. Nagaatti.